Hello, Kamultani kun GIRMA HASSANii WellShare International irraa torbaniin waa'ee COVID-19 talaallii fi odeeffannoo barbaachisaa ta'u isiniin gahuudhaaf as jirra. Torban kanaaf waan hedduu isiniin geenya. Kunis maalidha? Tokkoffaa namoonni eessatti talaallii fudhachuu akka danda'an, eessatti otoo baallaman qabaatin illee deemanii yookaan immoo adeemanii talaallii COVID-19 argachuu akka dandeettan isinitti himna jechaadha. Kuni talaalliin adda addaa iddoo adda addaatti akka kennamu namni hundinuu hin beekani. Haa ta'u malee talaallii barbaachisaa ta'e fakkeenyaaf talaallii Pfizerii eessatti argamaa? Eenyutu fudhachuu danda'a? Fakkeenyaaf ijoollee keenyaaf akkam goonaa? Umriin isaanii 12 irraa haga 17 akka ta'e amma talaallii argachuu danda'a. Namni baallamaan ta'e baallama otoo hin qabatinis dhaqanii talaallii kana ijoolleen keenya akka fudhatan baay'ee isinitti himuu barbaanna. Wanti kun baay'ee barbaachisaadha. Ijoolleen teenya amma samara bahaa jira. Samara kana keessa yookaan immoo yeroo aduun akka gaarii jiru alatti akka gaariitti ijoolleen keenya taphachuu danda'an vaayirasii kanaaf saaxilamuu danda'aniif akka hin saaxilamne of eeggannoo barbaachisaa ta'u akka godhan yookaan immoo talaallii kana yoo argatan dhibeen kun daran itti hammaatee waan hamaarraan geessu jechaadha. Tokkoffaa talaalliin kun tolaan kennama. Talaallii kana otoo baallaman qabatiin eessa arganna hojjettan Mall of Americaatti argachuu dandeettanii. Kan biraa immoo Ray Watkins Editorial kan jedhamu karaan bakka kana fidu 175 West Kelo Bluebird yookaan Excel Energy bira jechaadha. Downtown St. Paul naannoo sanitti argama. Adreesiin isaa 175 Kelo Bluebird St. Paul Minnesota 55102 bakka kanatti argama. Kan biraa immoo Leno Lake illee talaalliin kun kennamaa jira. Tolaan kennamaa qaxaroo maree jedhaftanii yookaan immoo baallama malee dhaqxanii talaallii kana argachuu dandeettanii ijoollee keessaniif talaallii kana akka kennamu gaafachuu dandeettan jechaadha. Gara booda immoo eessa argama kan biraa Oakdale'itti illee naannoo Oakdale'itti illee hin kennamaa. Yoo gootawwan kana hunda argachuu dandeettanii ammaaf Waakinsiin yookaan immoo otoo baallaman qabaatin talaallii kana iddoo itti fudhatan akkuma isinitti himuu yaale tokkoffaa Mall of America, lammaffaa Ray Watkins Editorial bakka jedhamutti Downtown St. Paul, Leno Lake fi Oakdale'itti argachuu dandeettan jechaadha. Kan biraa namoonni geejjiba hin qabne yookaan immoo makiinaa hin qabne Lyft illee waamachuu dandeettan. Lyft illee waamachuu kan dandeettan akkamitti Lyftiif yookaan Uber haga $15 otoo takka isin gaafatin talaallii kana bakka argattan isin geessanii isin deebisuu danda'an jechaadha. www.lyft.com/vaccine.access bakka jedhamu namoonni wanna jettan kan argachuu dandeettanii warra websaayitii Lyft irratti yookaan aappii Lyft irratti illee argachuu dandeettanii Uber illee akkanuma uber.com/USA/EN/coronavirus kan jedhu irra hootuuttan tolaan bakka barbaachisaa ta'e yookaan iddoo talaallii kanatti argattan isin geessuu danda'a jechaadha. Kan biraa sadaffaan wanni isinitti himuu barbaannu Johnson & Johnson talaalliin akka hojii irratti deebi'ee amma torbaan sadaffaa keessa jira. Namni baay'een argataa jira. Talaalliin kun yeroo tokko qofa kan talaallii fudhattanii akka talaallii kaawwan lameen yookaan lamaanii yeroo lama kan fudhattanii miti. Johnson & Johnson eessatti kennamaa jira ammatti State Ground kan jedhamu yookaan immoo State Ferry bira bakka jirutti achitti argachuu dandeettanii. Kun yoom jalqabaa? May 26 jalqabaa. May 26tti namni
hundinuu dhaqee baalama qabaachuun barbaachisaadha. Mee 26 harbaa yookaan roobii dhufu jechaadha. Achirraa jalqabee namni hundinuu dhaqee talaallii kana fudhachuu danda'a. Sa'aa meeqarraa haga meeqaati? Sa'aatii guyyaarraa haga galgala sa'aa 8 yookaan mootu 8 PM guyyaa hundaa kennuu danda'a. Kan akkasitti hubattanii namni kenna talaallii kana akka fudhachuu yeroo tokko qofa fudhachuu kan barbaadan fakkeenyaaf namni biyya adda addaa deemu talaallii kana argatee yoo deeme baay'ee isa fayyada jechaadha. Talaalliin kun yeroo namarraan fixu yookaan mootu balaan namarra geessu wayitu akka hin jirretti amanamee namni hedduu fudhataa jira. Namoonni kennallee akka fudhatan namoonni asiin dura talaalliin kun balaa irra gahee namoota adda addaa nama miliyoona 7 keessaa nama 7 irratti balaan dhaqqabe kun waan guddaa miti wanta qorannoodhaan mirkanaa'ee balaa wayituu namarratti hin geessu namoonni sunillee rakkoo adda addaa qabaachuu malanii wanna adda addaatiin wanna walii hidhate ta'uu mirkanaa'ee talaalliin kun hojiirra deebi'ee jira. Talaallii kana fudhachuun rakkoo namarraa hin geessu jechaadha. Gara birootiin ammootu namoonni akkuma beekamu isteeta Minisootaa keessatti maaskii yookaan haguuggii fuulaa godhachuun baay'ee xiqqaataa dhufee jira. Kunis waa'ee adda addaatiin namoonni talaallii hedduu waan fudhataniif rakkinaaf saaxilaman kan jedhamu amanamu jira. Haa ta'u malee iddoo adda addaatitti waajjiraalee federaalaa akka isteetaa yookaan mootummaa iddoo adda addaa waajjira adda addaa kan akka poolisii waajjiroolee adda addaa keessatti ammas haguuggii fuulaa yookaan mootummaa fees maaskiin kun baay'ee barbaachisaa akka ta'etti hubatamaa. Warri biizinasaallee biizinasa isaanii dirqama godhachuu qabdan yoo jedhan waan isaan jedhan fudhannee haguuggii fuulaa godhachuu qabna jechaadha. Biizinasni yookaan mootummaa fakkeenyaaf manni nyaataa tokko haguuggii fuulaa malee seenuu hin dandeettuu isin jedhan mirga isaaniiti jalaa fudhachuu qabdanii haguuggii keessa godhachuun baay'ee barbaachisaadha. Mana barumsaa keessatti ijoolleen keenya haguuggii fuulaa barbaachisaa waan ta'eef manni barumsaa hundinuu wanna kana xiqqeessaa deemuutti jiru. Garuu ammaaf fakkeenyaaf akka iddoo ijoolleen oolmaa ijoollee xixiqqoollee haguuggii fuulaa godhachuun baay'ee murteessaadha. Barbaachisaa akka ta'etti nama gorsanii jechaadha. Gara biraatiin ajajni kun kan kenname yookaan mootummaa qajeelfamni kun kan kenname bulchaa yookaan mootummaa gavarnara Minisootaa gavarnar Wells isaantu qajeelfama kana kennanii qajeelfama kana jala deemuun nullee maatii keenyallee yookaan mootummaa hawaasa keenyallee yookaan hawaasa keessa jiraannullee balaa kanarraa ittisuudhaaf argiteen nu gargaaraa. Odeeffannoo kana hojiirra akka oolchitan karama kanaan isin gaafanna. Isin ammootu yeroo hundaa ijoollee keessan haala barbaachisaa ta'een ijoollee keessa faana buutanii ijoolleen keessan mallattoo adda addaa yookaan mul'isan taate mallattoo san irraa kaatanii jabaattanii ijoollee keessan balaa irraa akka ittistan karama kanaan isin gaafanna. Horaa bulaa galatoomaa isin jenna. Jabaadhaa ofirraa wanna jira akkuma isin jenne torbaan dhufu talaallii iddoo adda addaatitti tolaan kennama. Talaalliin tolaan kennamu kuni Bulungtan, Mall of Americaatti, Seenpool, Excel Energy biratti, karaa Keeloog irratti, Leenoo Leek karaa biraatiin ammootu Okdeelitti illee hin kennama. Talaallii kana argachuu barbaadan yeroo hundaa waldaa hawaasa Oromoo Minisootallee bilbiltanii yoo gaafattan odeeffannoo kana isinii kennina. Horaa bulaa fayyaa ta'aa galatoomaa torbaan dhufu nagaa walitti deebinu fayyaa ta'aa.